إجا أكو مارجا جرتن كركرة دمبر السودان انجرا ما دمبر السودان جيت انجرا أكو مارجا جرتن سنندو فيديو سنيجا إساجر كن حاجة ما في لالو كده هلو الشماء كم جرتن هردفتو تكيدلو جرّ واقف قالنا قبل سني فنجرة إذا كمار جرتن أسعار كرنا نوفي فنجرة هر كبجمتو تكينيا نولين يادن دي مقدمين أما هل كان كيجا ساعتي كده تكو كرا بيا السودان كنا ديما إما وين جت هردفتو هريا كيبالين جتشو أكو مارجا جرتني هل كان كيتشا كم سنجدو أنا سويا لو كمو سنجدي تأكل أتوقع من عشان ودهني كان مكان ساعة كمي زمان كم هذا جرتني يسولين كرا السودان كرا بحر داري كان بحر داري ولا بحر داري بورد موجود كرنا نص كل كان نمدي كرا دمبر كرا السودان كان دي مفتاح جتو አስር ሰዓት ላይ በደም ይዞርባል ለማንኛውም ዛሬ ቅዳሜ ስለሆነ እቺን 1 ሊትር ውሃን ይዤ ሄዳለሁ ቀመስ እያረኩ ግድ ነው ያው እንደነሳ ነው ከሌሊቱ 11 ሰዓት 11 ሰዓት ሆኗል ቤተሰብ ፕላስ እንግዲህ ጉዟችንን ጀምረናል ሌትስ ጎ እንተረስተር ወይኔ ሻንጣ አቢ ያለውን ነገር እንቆላልፍና إجا أكو مارجا جرتني ما كونكولاتني في جرادي جرا أكو مارجا جرتني يا منقل إذا أنا جتشو ጨልሟል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነበር አልጋ ያዝናና ይሄድን ነው እንግዲህ ለማን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው የት ዝም ጠብቆ ወይስ ዝም ጠብቆ مسمو كونكولاتن فجرة كنو قبلنيرا كونكولاتا كان جتشودا كان يابن متو تاكنا ولين ديمنا أما موكرا نحنو دجن إساجد مسن جيمي جرا هردوف تاكينا أسد تقوبو بقلنا أجارة سأبالا فنديني ياهو فايو ما كنا جتشودا سأبالا فنديني جتشودا هردوف تاكينا እንዴ አገኛል እንዴ አሜዲያው ጉዟችን ይዘናል እንግዛታ ይዘናል ገና ለቁርስ እንወርዳለን አንተ እስማ
Egaa akkuma argaa jirtan naannoo karaa dimbara Suudaan keenya jira hordoftoota keenya. Akkasumas immoo makiinaan gommaan nu jalaa fanadda'ee ture yoo akka tasaa ta'ee rabbiin nu oolche. Dhugaa aduu akkanaa ho'a akkanaa ani argeetu hin beeku. Yaa manfasaawii guzoodha. Namoota wajjin walitti qabamnee ta'u jechuudha kan deemaa jirru. Amma dhugaa akkana ani argeetu hin beeku isin jedha qaxalee honkiyya bakki nu deemnu jechuudha karaa naannoo Suudaan kana saballi maqaan isaa sabala Barmeel Giyoorgis jedhama. Barmeel Giyoorgis san dhaqaa jirra deemaa jirra jechuudha. Amma xiqqoo geenya jirra garuu qarqara Suudaanii dhugaa dubbachuudha makiinadhaan karaa sa'aatii 2 adeemsa jechuudha magaalaa Suudaan seenuudhaaf. Isin galee baay'ee namoonni achi jiraatan illee asitti shaaworii dhiqatanii daa'imman illee shaaworii dhiqatan akkuma argaa jirtan hin bashannanni bohaaran nullee shaaworii dhiqachaa jirra isa kana. Nice ene konjo. Mitaye. Mita. Nice udah. Naya. Asan. Mitamro aricinyo. Nice ene konjo, nice. Ante koyeli. Sabala Barmeel Giyoorgis jechuudha geenya jirra amma guyyaa keessa gara sa'aatii 11ti akkuma argaa jirtan meeshaa keenya gubbuufachaa jirra jechuudha. Akkasumas immoo amma shaaworii dhiqachuudhaaf jechuudha karaa lagaa deemaa jirra. Namoonni illee birkaan hin jira. Naannoo gamoo jira birkaan hin jira bishaan asitti hin bahe akkuma argaa jirtan. Inni biraa immoo bakki kun immoo bakka raffiinsa keenyatti torban tokko fan deeme cuuphamuudhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuudha sabala kana guyyaatti nama kara 8,000 kanatu cuuphamaa jira. Akkuma argaa jira uummanni as keessa rarrafaa diyaaspooraa jettumoo namoota baay'ee biyya alaa Ameerikaa irraa fa'aa dhufanii asitti kan cuuphaman jechuudha. Bakka ajaa'ibaati. Bakki sabala kana bakka nama dinqisiisudha. Dhugaa dubbachuudha. Ajaa'iba baay'ee argamaa jira jechuudha. ሲጀመር እኮ ምን ሆነሃል? ይኸውልህ አሁን ያኛው 2 ቀን እኮ ነው። ይሄ ጎንደር በአንድ ቀን ነው እዚህ የምትደርሰው። መንገዱ በመኪና ሹፌሩ ከነ ልብሱ ውስጥ የገባው ውስጥ ያደንቀዋል። ሳላደንቀው አላልፍም ወንድሜ። ማን ያመጣነው ሰው በጣም ammoo akkuma argaa jirtan qaxaleewwan kiyya jechuudha. Halkan keessa kara sa'aatii 9tti sabala deemaa jira jechuudha. Kara sabalaa deemaa jira halkan keessa sa'aatii 9 dhugaa dubbachuudha. Dukkana akkuma argaa jirtan bineensi hin jiru wanti takka hin jiru.
dhugaa dubbachuudha horiin asii akkasumas immoo harreen asii jechuudha harreen asii jechuudha halkan jechuudha garmaama bula dhugaan siin jedhu siin jedha dhugaa na baay'ee bakka nama ajaa'ibsa dukkanni garuu nama sodaachisa garuu ummata baay'eetu halkan kana keessa deemaa jira jechuudha yaa isaa walii waan ta'eef nama sodaachisu anyways dukkana baay'ee nama jibbisiisa bineensi illee hin jiru yaa bineensi bakka kinoo gammoojjiin jiru hin jaalatu natti fakkaate as hin jiru. Bakka tsabala barmeel giyoorgisii san uga dhagne moo labbo kara tsabala biraallee deemaa jira ummanni kinoo akkuma argaa jirtan kara tsabala kidaana mihiratii jedhamu tokko achi dhaqaa jirra. Dhugaa tsabala baay'ee ajaa'iba. ወደዚህ መሰለኝ ጫማች ጋር ነው እንዴት ነው መጀመሪያው ማውለቂያ ቦታ asitti immoo akkuma argaa jirtan hordoftoota kiyyaa asitti nu barsiisaa jira waa'ee waaqaa waa'ee Kiristoos ilaalchiseetoo akkaataa itti fannifame akkaataa jechuudha nuuf fayyummaa keenya jecha jechuudha maaliif akka Yesuus Kiristoos fannifame isa kana jechuudha nu barsiisaa jira jechuudha akkuma argaa jirtan. Egaa akkuma argaa jirtan ummanni kun hunduu jechuudha fayyaa argachuuf as dhufan jechuudha tulluu qaari'anii dhugaan bishaan lagaa ce'aniitu ummata kana hunda kun hunduu rakkoo ofiitti qaba jechuudha akkuma argaa jirtan hordoftoota kiyya isa kana anyways mee yaada jirummoo jechuudha gidduudhaan iseettiin hima jechuudha inni biraammoo bakki kun bakka rafiisa keenyati walumatti qaqqabannee rafne jechuudha bookeen as hin jira akkasumas immoo xiqqoo baay'ee halkan keessa baay'ee dhugaa dubbachuudha yaa asitti nyaachaa jiranii guyyaa keessaa kara sa'aatii 6 ka ilaalaa ka hordoftoota kiyya ummanni kun hunduu guyyaa tokko keessatti dhuma jechuudha sa'aatii 30 tsaballi ol baha sa'aatii 30 tsaballi ol baha akkasumas immoo sa'aatii 30 immoo daqiiqaa 30 tsaballi ol baha daqiiqaa 30 keessatti nama 100tu cuuphame jechuudha nama 100 guyyaatti kara nama 10,000 nama 8,000 kanatu cuuphame. دايما يا عمه
akkasumas immoo hordoftoota keenya bakki kun jechuudha bakki nuyi rafnu sun intarneetiin hin hojjetu intarneetiin waan hin hojjenneef bakka intarneetiin hojjetu kara gaaraa ol ba'aa jirra ummanni kun hunduu akkuma argaa jirtan jechuudha ummanni kun hunduu akkuma argaa jirtan ummanni kun hunduu jechuudha akkuma argaa jirtan alaalaayi warra isaaniitiif jechuudha bilbilaa jiran jechuudha. Bakka kana yoo hin dhufne bilbilli hin hojjetu. Bakka kana yoo hin dhufne bilbilli hin hojjetu akkuma argaa jirtanii. Garas ol ba'eetoo Itaaliyaaniif bilbiluu qabaa jechuudha. ilaalaa ka akkuma argaa jirtan baay'ina uummataa agartanii baay'ina uummataa asitti baankii beetiin hin jira qarshiin hin jira akkaawuntii keessan jechuudha moobaayil baankingiidhaan tiraansfarii yoo gootan noormaalii qarshii isiniif kennan jechuudha asitti. Terus ይቀመጥ ሞባይልህ አጠርቶም ለራስ ነው ወይስ በኋላ እናርጉት ስንወጣ ሳልመን ቶሎ ሳልመጣና እሺ ዱጋን ነፋካ ወደ ሁላችንም የታተምንን ማለት ነውና ታላቁ ሐዋርያው ሲናገር ዋልቦ ዘያስሕተክሙ በነገረ ከንቱ በከንቱ ነገር ማንም እንዳያታልላችሁ በሚል ርዕስ በጥቂት ደቂቃ የተሰጠኝ ጥቂት ስለሆነ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ኤፌሶን መነሻ በማድረግ እስካሁን ድረስ ተነጋግረናል። እስካሁን ሲያስተምረንና ሲመክረን የነበረ የአባቶቻችን አምላክ ዛሬ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ወይ 30 ደቂቃ አዎ ቆይ እዛ እንትን የምንበላበት ቦታ እኮ እንበላለን እኮ